Olma kaasaa. Gidduu galaa galgaa'uun. Nama lakkoofsan qabne xabiddu Waaqayyoon bu'ama. Yesus mataadhaan miillaatti. Isa ijoollummaatti qabeessi nyaati. Keessumaa namoota 4 amma harka abiddaa tokkotti dhufee harka isaanii qabaa. Qabaa isaan qaban keessaa hin ba'u naan jedha Waaqayyotu. Sagalee jabaatiin ameen jedhama dabalaati. Oo raabaa sandii karaadhaa boodiyaa. Olma kaasaa. Bineensa du'aa kan awwaalan. Mataa bineensaa kan awwaalan. Dhiiga kan facaasan. Namoota 12 irratti abiddu Waaqayyoo hin dhufa saayitii kana. Hin dhufa saayitii kana ilaalaa. Ilaa ergamaan seenaa roga baay'ee walakkaa hin dhufa gara kee. Hin dhufa gara kee. Hin dhufa gara kee. Hin dhufa gara kee. Mataa irratti kan hojjetame. Suura irratti kan hojjetame fara digimti. Ilaa iyya lafa dhagal qabeera qabaa yaasaa. Iddoo jiru afura mastafaa qadin ergame. Afur halkan bineensa namatti ergee iyyisa kan bulu gibbii namaa keetti ilaa iyyaa gal qaba. Iyyaa koot. Ilaa qabaa yaasaa. Sagalee gabaatee sadii. Paayi gadaayaa dhibbadha. Paayi gadaa. Olma kaasaa afura kudhaama itti kenname afura kudhaama. Qabala. Ilaa rabu ebide ilaa. Ilaa qabala kabitaa mirgol kaasaa. Afura dhadhaadhaa mataa dibela. Iyyaa kootu si haifatu. Ela iyyeera kootiyyaa. Ameessarratti waraanan sa'aarratti. Okoleeshee waraanani iddoo jiruun iyya furri kunis harkaan fuudha. Nan cufa mana isaaniidha. Jalqabaa haadha ishee abaaraa ture. Haadha erga abaaree ka'ee booddee dhukkubaan rukkutee hiyyummaan rukkuteedha. Amma immoo ishee qabatee jira. Afurri kun darbaa dabarsaadha. Waggaa 27 hojjedhe jedha. Waggaa 10 ol haadha irratti hojjechaa ture. Waggaa 17 garuu obboleettii kan harkatti qabeenya jibbaa, horii jibbaa, guddina jibbaa. Ela barruu mirgaa keessa mala abiddi seeneera. Iyyittiin gechaa jira. Inni iyyaa kootu si haifatu. Harka bitaa mirga ol kaasaa. Abidda. Sadan isaanii irra abiddi bu'ee ela afura joonjesse, afura raatesse, afura qullaa godhe, afura waan baay'ee irraa baase. Keessumaa lubbuu dhiira tokko eegaa. Lubbuu dhiiraa tokko nama jabaa, nama baay'ee taataarii guddaa nama turetu. Arra abjuun isaa harkaa ba'eera. Waan hojjetuun beeku, waan godhuun beeku. Cal jedhee jiraachaa jira. Waa'eensaa isa bichaatti miti. Ollaa isaatti iyyuu nama sabee kanittuu gaaffii ta'eera. Akkasin turre ekeleen ittiin jedhuuni. Dhugumayyuu immoo nama jabaa guddaa ture. Amma garuu qullaa dhaabachaa jira. Hin kufa namichi kun eegaa iddoo jiru. Harka bitaa mirga ol kaasaa. Sadan isaanii eegaa itti dhufa abiddi. Ila nama jabaa, nama baay'ee jabaa, nama kadhataa, nama jilbaa, nama mana isaa baay'ee yaadu gaadi'ame. Hey, dhayi lafaan. Olma kaasaa. Obboleettii tokkoof dhufaa jira. Ji'a 11ffaa kana keessa finnee sapiraayis goonee maraachina. Wayyaan koo badee naa galee jettee gammaddi. Gammakkuu sanaa booddee garuu gadda barabaraan keessaan baanee keessa gashina jedhaniiru. Wayyaan jalaa bade wayyaa akka bodiiti. Bodii fakkaata garuu irri keessaa qal'aadha inni mormatti ta'u. Olma kaasaa. Qoma isheetti kan godhattu qal'aadha galli isaa garuu baay'ee asii gadee kan dheeratudha. Akka shurraabii adii wayiiti. Olma kaasaa. Iyyaa koot. Elaarra bu'ee dhabite ilaa. Ishee tokko immoo dhanna gubaatiin qabeera. Ela buleetti kana amma akka nama waa dhugee gochaa jira kan sinni bu. Akka nama waa dhugee iyyittiin geekkaa jira. Maal ta'u geekkaa jirti laa eegaa. Darbadhu lafaan dhayi. Afuura qulqullu itti bu'i. Nyansa kaale qabeera. Sammuu ishee tokko keessaa fuudheera jedha. Nama si muka jiru qabaa ol kaasaa. Abiddaan si qabeera jedha ayyaati. Olma kaasaa gaa harkuma kee keessa lafadhaa. Harkuma kee keessa qabala. Bayi. Agalgaa'onni ilaalaa keessa deema. Birrii 7,500 saantima 35 irratti laggamamee dhufaa kan jiru. Yaadaan jira. Iddoo isheen jirtu. Biyya gijjiirratti jedhanii gaafataa jiru silkiidhaan. Biyya gijjiirratti moo achuma jirti moo achii baate moo gochaa jiru. Mataarra abiddi bu'eera. Abjuu isheedhaan yeroo hundumaa namatu ishee ari'ata. Hiriyyaa ishee wajjin wal lolti abjuudhaan halkan yeroo hundumaa. Ilamma eegaa laphee ishee dhaameera. Abjuudhaan yeroo hundumaa hiriyyaa ishee wajjin wal lolti. Nan jaalladha ooti maaliif wal lolla abjuudhaan jetti.
Ciniinee qabeedhaan gadhiisu har'a baamnaan nan ariifachiisa hojii koo kan jettu. Baay! Dhayi lafaan! Dhayi lafaan! La. Dhayi lafaan maqaa Yesuus. Dhayi jedhin dhayi lafaan! Dhayi lafaan! Carani keessa. Fidaa boleetti mana tsari godhatan fidaa gara kottas. Caranaas kan jirtan maqaa Yesuus sammuutti hin deebisin. Iyyi bayi keessa. Carani keessa. Fura. Digamti qaraan. Carani keessa. Carani gede maal goote jeshee? Jeshee maal goote? Ilaala jeshee keessa wanta cobu ilaala. Wallaaltan ilaala. Look ilaala wanta keessa dhangala'u. Jeshee keessa. Bayi keessa. Waan akka maal fakkaatu dhangala'aa jira jeshee keessa ilaala. Caraas gale guddaan. Caraani keessa gale guddaan. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf isin jedhe? Maal gochuudhaaf qabdee? Hin jaamsita. Hin balleessita. Arguun barbaadu. Maal gochuu barbaadde? Hin balleessita. Hafuura maaliitati? Digimtii. Eessaa ergamtan? Eessaa gubaadhi maqaa Yesuusiin. Olonkomii. Birrii meeqaan? 7,000. Maal akka taatu barbaaddan? Hin ajjeefta. Hin jaamsita. Hin balleessita. Gadhiisamu. Sagalee ol kaasi. Gadhiisamu. Har'aa kaasee gadi. Ija ishee. Carraa ishee. Firee garaa ishee. Gadhiiseen. Nan deema. Si'a sadii guddaa baay'ee keessa garaanii. Lammaffaa. Sanuma lafaan dha'ii. Baay'ee keessa. Galateeffadhaa warri gammadaan. Boleettiin agarsiifaa ta'u. Aizosh. Nalaan. Eeyyuu maqaan. Maal ta'ee iji kee maal taanaan akkas ta'a? Hodha ofirratti dhagii. Eshi. Mana ijaarsaa irra ture. Eshi. Achi mucaatu achirra taa'ee jira. Mucaa isa ijaarutu. Eshi. Isatu muka maaloo xaawulaa weesnaa kennaa naan jedhee. Eshi. Naa kennisin jedhe. Mana ijaaraa akka girtaati. Eshi. Achi yeroon itti kennu fikfaaqiin xaawulaa jira kan irraa bahu. Natti kenni gaafa jedhuun kenneef. Eshi. Yeruma sana xaawulaan sun fikfaaqiin shiruftee ija keessa na buute. Caafii ishee si keessa bu'e. Keessa bu'e. Okay, inqanii ishee jechuudha. Okay. Gaafa bu'uun galgala isaa akka carraatee laaptooppiin taa'ee dubbisaa jira qormaatan qaba. Maal hojiin kee ati? Ani nan baradha. Hin baratta? Barsiisaan ture amma nan baradha. Okay. Achiin booda gaafa taa'ee laaptooppii sana ilaalu ani feektiin irratti uumeense ilaayitiin achirra jiru jechuudha. Eshi. Lakkaan intanichi na keessatti hafeera. Gaafa hafu na oksise yeruma sana na oksise. Wante yeroo sana dhiita'ee bule gaafam sana galgal. Gaafichuma galgala dhiita'ee. Dhiita'ee bule. Dhiita'ee tijji koo mul'atu bakka footoo iyyuu kaaseera isinitti agarsiisuu hin danda'ama bilbila hin qabanne malee. Akka malee na dhiita'ee ani ijoollee maaltu natti ergame anoo Waaqayyoon qabaan jedhe. Yeroon dammoo Waaqayyootti nan amana garaa koo qulqulluun isa jaalladhas ofirra darbee immoo ijoollee kootiifis nan yaadda. Ijoollee qabda? Okay. Ijoollee lamaan qaba. Argitan yeroo ifattu hafuurri firee garaa ishees gadhiisee akka ture hafuurri ishee. Ijoollee lamaan qabaa tokko dhiyoo kanan da'ee ji'a shanaffaa isheeti. Isheen tokko waggaa 3. Okay. Isheen nama dibataati keessi koo akkasumatti natti hima waan isaan beeku. Homtuus natti hin dubbanne garuu ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Akka ija kootiitti immoo ishee ilaala. Mana yaalaan deemne waa'ee ija keef. Waa'ee ija koof marfee waraannachaa jira. Marfee waraannachaa jirta. Maal taate amma gubaa keessa gaafa dhaabattu? Ani hin beeku ani. Waan taate hin beektu. Waan an ta'e hin beeku nan dhaabbadha mataa koo akkasitti qabadhee of hin dadhabe. Of dadhabde? Of hin dadhabee isaa bakka yeroo dhuman bahu irree kootta abbaa manaa kun waldaa sin dhaqnan jedhan immoo dhaqnu deemnarra naan jedha. Eshi. Inni isaa manaa dhuma. Duwwaa meeqaa dhufteeti? As duwwaa lamaan dhufe. As duwwaa lama. Na laali gara koo. Na laali. Amma aangoo dukkana sirraa iyyee ba'e. Afuura ija kee jaamsuuf ture. Afuura firee garaa kee balleessuuf turetu sirraa iyyee ba'e. Ati hiikamteetta. Iji kee hin fayya. Torban lama gidduutti qulqullaa'ee noormaalii ta'a. Marfee kamuu waraanatti soorannachuu baates nagaadha kana booddee galataaf deebi'i. Isa yeroo dhiitoosaaf yeroo fayyaasaa wal bukkee qabi kottu dhugaa ba'i. Nagaa mana kee galeera.
sagale guddan. Carani keessa. Carani sagale. Carani sagale. Fidaa gara kol qabachiisa. Harka kol qabachiisa. Harka kol qabachiisa. Yesus hafuura abaarsa. Baay'ee keessa carani. Carani keessa. Carani keessa. Carani sagale guddan. Carani keessa. Carani didimti. Carani keessa. Carani sagale guddan. Carani sagale guddan. Carani keessa. Abashee garatti baatu kadhabe. Carani keessa. Carani keessa. Naannes. Dhaabi lamaan isaanii wal bukkee dhaabi sagale guddaan. Sagale guddaan si'a sadii iyyi qaranii baay'ee keessa garan. Lammaffaa garan. Sadamaa lafaan dha'ii baay'ee keessa. Dhaabi isa kana kaasa kana. Baay'ee keessa garan. Carani keessa. Maal gochuudhaaf? Bakka. Maal gochuudhaaf hin jedhe. Maal gochuudhaaf? Arraasaa cufnee. Xumurame nagansa. Kansa xumurame. Maal akka ta'u xumurame? Xumurre irraa bakka. Xumurtanii bittu? Maal gochuudhaaf? Bakka hin maraachina. Maraachitu. Hafuura maaliidha? Eewudhaati. Hafuura tokkodha. Xinqolaa biyyeessa. Nalalas. Maraachuudhaafi? Yoom beellamni keessan? Yoomi? Yeroo gabaabduu keessatti. Yeroo gabaabduu irratti maatii irraa adda baafna. Yeroo gabaabduu irratti. Birrii meeqatti baaftan? Birrii meeqatti baaftanii? 770. Kuma 770. Biyya eessaatti dhiigolicha? Carqii isaa fuunee irratti hojjetanne. Carqii fuunee irratti hojjechiifne sadhuma. Carqii fuutanii? Shurraabii isaa fuunee irratti hojjechiifne. Shurraabii isaa fuutan. Biyya eessaatti argitanii? Gincirratti. Sagalee guddaan gadhiisamuun gadhiistu. Maal jalaa balleessan maal faa gootan? Ammaatti maal gootaniin jedhe? Harka duwwaa goone irraa. Harka duwwaa gootaniittu. Kun jira bakka abdii kutannaa keessa jira. Amma sagalee guddaan si'a sadii iyyitti baay'ee keessa. Lammaffaa. Sadamaa lafaan dha'ii baay'ee keessa. Mee galateeffadhaa isa qarqii namaa irratti hoggansa Yesuus nama keessaa waraana. Na laale obboleessoo. Nagaan siif haa ta'u. Eenyu maqaan kee? Haacaaluu. Eessaa dhufte? Asuma. Magaalaa Amboo. Maal hojiin kee? Hojii ijaarsa manaarranu jedha. Hojii ijaarsa manaarranu jedha. Ijaarsa hojjettaa? Wayyaan si galaa badeedhaa? Wayyaa maaliif si galaa bade? Shurraabii harka mul'uudhuman dhaabee manas maatii gaafannaa hin argine ani. Manas maatii gaafannaa hin argine ani. Naannoo bakka garatti bade. Yoom si galaa baduunsaa ji'a meeqa? Ji'a meeqa si galaa baduunsaa moo waggaa meeqa? Lakki baranuma. Baranuma badee? Deebi'ee si galeera? Hin galle. Hin galle. Harka kee ol kaasi. Hafuura maraatummaa sirraa iyyee bahee akka toggetteen milkoofneef qullaa si hambisuudhaaf ture. Kana booda garuu horadhuu qabaadhuu harka guuttadhuu deebii kottu galataaf. Galateeffadhaaf irri gammadan ilillee guddaa. Sagalee guddaan walduu kaasanii lakkaa sagalee guddaan si'a sadii iyya guddaa iyyaati jalqabuuf tokko caraa sagalee guddaan caraa ni geessa tokko sagalee guddaan walduu kaa iyyaati baay'ee geessa garaanii caraa sagalee guddaan tokko lama isa lamaa dhaay lafaan dhiiga Yesuusin dhaay lafaan dhiiga Yesuusin. Dai bayi keessa dhiigolichaan bayi keessa dhiigolichaan dai lafaan bayi keessa dhiigolichaan dai lafaan bayi keessa dhiiga Yesuusin dai lafaan dhiiga Yesuusin. Hojii kondi. Hojii keeti. Maal gochuun? Hojii kondi gamoo. Hojii xaaree makanaan diigamoo. Hojii amma kanaan diigamoo? Maal farata hojjette? Maal faa? Hojii kee diiguuf ilmi Waaqa Yesuus mul'ateera. Sagalee guddaan si'a sadii qaranii baay'ee keessa qaraan. Amma lubbuu shimbootti hin galakkisu. Amma lubbuu shimbootti. Amma lubbuu shimbootti. Ati hafuura maaliiti? Hafuura maaliitiin jedhe maqaa Yesuusiin? Xomqaayi. Budaanii jira. Hafuura qorichaa middedha. Hafuura qorichaa. Maal faa gootan biraa? Caaraashii nyaannaa. Aishee. Maraachina. Maraachita. Kan si qabeenya maqaan isaa? Sagaala. Isatu
Eewun maqaan isaa gadi. Eewudha maqaan isaa. Sagalee guddaan si'a sadii caraniyyii baay'ee keessa gadaan. Caraa sagalee guddaan. Sadhumaa iyyii lafaa dhayii. Baay'ee keessa. Galateeffadhaaf warri gammadan ilillee guddaan. Maal goote sheemmoo? Maal goote? Akko ni dhaabatu ase maal goote ngedhanii golichaan? Sammuu shafuudha. Ishi. Sammuu shafuudha nama maraachare. Maraachite. Kan biraa maal goote? Maal goote kan biraa? Kan biraa maal goote? Bofatti ergeen. Bofatti ergite. Innaa iddoo ciisa shiititti bofa ergeen. Bofa ergita iddoo ciisa shiitetti. Bofuma ergita qaamaan. Agarsiisa fakkii. Ishi. Iladdoo kanan jedhaan naa deemtu bofuma. Maalumaan godha jetti maal wayaa jetti. Maal gochuusa dhumaa masin? Maraachina. Maal goota nama mar'aatto? Maraachina ilmoo shiqachisiifne carqee gachisiifne. Maraakita. Nama maraacha sammuu ofii maraadhu isa sadii baay'ee sagadaani. Lammaffaa gadaani. Sani maal afaan ayyi? Baay'ee keessa ofii maraadhu maqaa Yesuusin hin maraachitu. Galateeffadhaa warri gammaddaan. Calaani jedhanii golichaa. Maal maasa qabdeetta? Maal qabdee? Xonqolaadha. Afur xonqolaati. Afur xonqolaati. Maal goote mar'aatti? Lubbuu ishee uunaba. Lubbuu ishee baasuuf. Inni uuna baqa lubbuu ishee halkan bakka waan keessa buutti xirri goonee uuna. Halkan maal goote? Inni uuna. Inni uutu halkan. Waggaa meeqa qabdan? Waggaa 9. Si'a sadii qaraan ayyaatti baa keessa. Dhukkuba kee fira dhubee keessa. Saduma afaan shabaniyya guddaa dhiibee keessa. Baay'ee keessa. Darbatu lafaan dhayi lafaan. Dhiiga Yesuus Kiristoos ittiin deebi'in. Maal gochuudhaaf qabdeen jedhe? Maal gochuudhaaf? Hin ajjeefta. Yoom ajjeesuudhaaf? Yoom ajjeesuudhaaf? Humna maqaa Yesuusin. Borsa borii moo? Attamitti ajjeessa bor? Xiitiidhaan. Borsa borii moo? Kaasiidhaan. Ani waan beekuu qaba keezii foonii. Harkatti qaba rukutaa. Bayyeessus beedhaa waraana ayyaata. Aha. Bor xiitiidhaan ajjeeftu. Eessatti ajjeeftu moo? Eessatti? Addis Ababaatti moo? Akkamittiin dhoofsistu xiitiidhaan? Eessatti immoo ajjeeftu Finfinnee keessa? Zamana Burraayyuu. Burraayyuu irratti. Qoy maal sin godhe maaliif ajjeeftu guyyaa borii xiitiidhaan? Arguun barbaanne. Arguun barbaaddan? Maal sin godheen jedhe kanaaf maal sin godhe? Maal jibbitan harkatti? Maal jibbitan? Hin hojjeta. Ishee. Akkan keewwanne. Ata fuula maaliiti? Qaallu. Kanaaf aggeessuu fedhe? Sagalee guddaan si'a sadii iyyi qaraanii qala'aa kee ofitti deeffadhuuti sagalee guddaan si'a sadii keessa iyyi baay'ee keessa qaraanii xalaani keessa xalaan ol kaa'e sagalee guddaan ol kaa'e sagalee guddaan iyyi baay'ee keessa baay'ee keessa galateeffadhaaf warri gammadaan. Keessa farsa tanaa baay'ee keessa qaran ittiin deddeebiin dubartii kanatti qaranii keessa hin baatu. Ajjeesa malee. Obboleessa ishii galaafadheera mammoo ishii galaafadheera. Obboleessa ajjeefteetti. Maal goote obboleessa ishee? Maal goote obboleessaan jedhe? Ajjeese. Hin ajjeefte. Ishiin immoo kaattee tasufte silaa yoona galaafadheera. Kaattee dhufte? Yoona galaafadheetta silaa? Ati hafuura eenyudha? Fokkoraan kun eenyudhaati? Hafuura qaalluu. Qaalluu. Qaalluchi eenyu maqaan keeti? Eenyu jedhamtee waamamtas immoo? Eenyu jedhamtee waamamtaan siin jedhe? Haadha isaaniirraa yaabbannee dhufne. Eenyudha maqaan keeti? Qaallichaan kun eenyu maqaan keeti? Eenyudhaan siin jedhe? Qaalluu. Qaalluun kun eenyu maqaan qabdu ati? Maqaa qaba. Eenyudha maqaan kee? Maqaan isaa Adalmootii kan jedhamu. Adalmootii jedhamta? Mootiin Yesuus bichaadha. Magadhiisa moo gadhiisa? Harkatti qaba rukutaa. Rukutaa amantiidhaan sagalee jabaatiin rukutaa.
Adelmooti. Maal gochuuf ree? Maal gochuuf? Nana jeesa harka shii qabe miila shii qabeera. Harka miila qabdeetta. Amma kan si qabe eenyudha? Kan si qabe eenyuam? Eenyu kan si qabe ammaan jedhe? Masinna qabe kun Yesus zette shina qubna. Si qabe moo si hin qabne reemman? Yoona galaafa. Si qabe moo si hin qabne niin jedhe dhiiga olicha. Amma sagalee guddaan oduu kedhiisise lamicha iyyi baay'ee sagadaan. Caraani keessa. Sagamaya guddaa iyyi baay'ee keessa. Baay'ee keessa. Dhiiga Yesus Kiristoos gahee lafaan. Dhiiga olichaan. Yesus Kiristoosiin kaasa dhaabaa. Caraani gede keessa. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maraachuudhaaf. Waggaa meeqa qabuun keessan? Waggaa lama. Waggaa lama. Maal gotan amarraatti? Mana ishii diigneerra. Eeshi. Mana isheen diigdanii? Diigneerra eeyyee. Eeshi. Harka duwwaa gooneerra. Bawarraa irraa baaftanii? Eeyyee. Maal fa'aa goosisa dubartii kana? Maal goota? Nan lolchiisa. Lolchiista. Nan aarsa. Nan aarsita. Nan dhiphisa. Nan dhiphista. Nan boochisa. Nan boochista. Maraadhuun godha. Nan maraacha. Amma gadhiista moo gadhiistu? Nan gadhiisa. Yoom gaarii hojjettee beekta si'a sadii iyyii baay'ee sagadaani. Lama fa'aa gadaani sagalee guddaan. Sani maal afaan dhaabaa keessa? Baay'ee keessa. Galateeffadhaaf horii gammadan. gochuudhaaf qabdee gadi maqaa Yesuus. Lapheen qabeeka. Lapheesaa qabdee. Lapheesaa qabeeka. Gadhiisa moo gadhiistu? Na gadhiisa ka. Maal maarsaa qabdee ittaan jedhu? Maal maarsaa qabdee? Mataasaan qabeeka. Mataasaa. Mataasaan qabeeka. Kan biraawo? Garaasaan qabeeka. Garaasaa qabdi. Garaasaan qabeeka. Hafuura maaliiti? Hafuura maaliiti? Hafuura qaalluuti. Hafuura qaalluuti. Waggaa meeqa qabuun keessan? Waggaa lama. Waggaa lama. Waggaa lama. Amma gadhiisa moo gadhiistu? Nan gadhiisa. Har'aa kaasee barasaa. Barasaa. Fayyaasaa. Fayyaasaa. Gadhiiseen nan deeme. Nan deemaa inni maqaa Yesuus. Si'a sadii bicha iyya guddaa iyyiiti. Baay'ee sagada. Tokko. Sani maal lafaan iyyi? Baay'ee keessa. Gaa'e lafaan. Gaa'e lafaan hin gadhe. Yaa Yesuus Kiristoos namicha Naazireetiin ittiin deebiin bara baraa. Ka'i namichoo. Na laale. Maqaan eenyu? Tasfaayee Humneessaa. Eessaa dhufteen jedhe? Ukkoo Qorkee. Ukkoo Qorkee. Asuma moo? Gooftaa fudhachuun kee yoomi? Amanteetta? Amaneera ji'a lama. Ji'a lama. Galateeffadhaaf warri gammadan ilillee guddaa. Maal taate amma? Waan ta'e utuma dhaabadhu Waaqa utuu Yesuus kadhadhu waan ta'e wanni si jedhe waan ta'eeti. Na wallaalchise. Bakka ibsateera. Galateeffadhaaf warri gammadan ilillee guddaa. Warri kee dur qalliqqaatti sagadu? Yin sagadu abbootiin keenya. Abbootiin keessan. Maal hojjettee bultaati? Ani hojjetaa qotee bulaadha. Qotee bulaadha. Jireenyi kee haa haara'u. Jireenyi Kiristoos har'aa qabeessi keessa jiraachuu jalqabu. Namummaa kee jijjiireera. Dhiiga hoolichaan. Maal si dhukkuba? Garaa koo. Garaa. Mataa koo. Mataa. Maarsita? Ammamtuun irra hin jiru. Ammamtuun jiru? Galateeffadhaaf warri gammadan. Waaw. Nama gooftaa reef fudhatudha wallaalaayidha tokkodha daa'ima reef dhalattu. Tokkodha isaan. Amma akka kenna warra qancareen seeyinaa siin. Nuti dhoqqeen gooftaa qabachuu barbaanna. Isaaniif garuu wanti hundumtuu haaraadha. Na laali. Ilmi Waaqayyoo sii keera. Aangoo qaalliqqa sirraa iyyee ba'ee kanaaf wallaaltee kana booddee namummaan kee nagaa ta'eera. Ishi ani nagaa ta'eera. Ani nagaa ta'e. Har'aa kaasee jedhe. Har'aa kaasee. An nagaadha. An nagaa. Of ilaalii kottuu galata galchuu Waaqa keef ishi dhaqi bakka deebi'e. Galateeffadhaaf warri gammadan. Obboleetti kanatti qabame obboleetti nagaan siif haa ta'u. Maal taate gubaa'ee keessa gaafa dhaabattu? Dhukkubaa ture. Maal si dhukkuba? Duraan amantiin koo wadheen gaddaan qabameeyyuu. Barreen gaddaa qabamte. Lafuma kanatti fayyoo. Ariifadhi haasa'ime maal keessa dhukkuba? Otoo amantiin ta'in
bakka uffata bichaan baanee maraatummaa akka ko'idhan Maal keessanii baaba? qaba. Ilmoo kooti. Ilmoo keessanii? Maal taati mucaan kun? waggaa 2012 qabamte. 2012 qabamte. Ishi. Dhibee maraatummaan qabamte. Dhibee maraatummaan qabamte. Okay. Gara biraatti otoo yaalu booda fayyuu dinnaanii waldaa fide. Waldaa fiddan. Waldaatti fideen wayyoofte. Ishi. Edda fayyite asuma dhufteetu wayyoofteetu. Asuma dhuftee turte? Yoom dhufte? Waggaa 2 kana. Waggaa 2 kana. Okay. Dhufteetu otoo barattu barumsa gubbaarratti immoo deebi'ee qabamte. Yoom qabamte mammoo? Waggaa 2 kana. Okay. Qabamtee tachumaa ta'uu dinnaan dhuftee bar tokko baatee bar lammaffaa immoo deebitee qormaata hojjettee darbite bara darbe. Ishi. Asuma Awwaarotti. Ishi. Asumaan immoo obboleettiin Finfinnee jirti. Finfinnee deemtee achi amma barumsa qormaata fittee dheengaddannaa cufuu kaatu. Okay. Achi hoolotannaa geessu wanti ta'e na qabeette. Okay. Ennaa dhuftuu amma manatti goruu dhiiftee mana eessuma. Fayyuun ishee yoom amma? Waggaa 2. Waggaa 2 fayyite turte. Itti deebi'uun isaa yoom? Amma itti deebi'uun isaa dheengaddu gaafa. Dheengadduma. Okay. Qormaata irratti. Qormaata irra hojjettee ennaa dhuftu. Durumayyuu immoo qorumsi ishee ennaa itti kawachitti irratti isa kadhatuu fi Addis Alamii fi ginci jaajji irratti natti hojjetame jetti. Dhibee ishiin amma himatteetti. Kanaan dheengadda dhuftu manatti goruu diddeetu. Ganda eessumaa dhaqxee nuti quban qabnu nutti bilbilanii mucaan dhukkubee nuun jedhan. Waggaa 2 nagaa turte? Intalatuuf himate nagaa turte moo waggaa 2? Nagaa turte. Kottu gara koo buletti. Kottu. Na laales gara koo. Eewu maqaan kee? Galaani. Umuriin kee meeqa? Na meeqa taati meeqa tilmaamaa? 22. Na laalin jedhe qolqaatti normaal. Araarri siif haa ta'u. Harkatti qabaa gubaayee. Araarri siif haa ta'u dhaanee. Harkatti qabaa si'a sadii araarri siif haa ta'u dhaanee. Kennee gaabbaa Yesuus. Hin gaabbaa. Farda godhateettiin fiiguu mucaa kana malee mucaa kana qabee kan jiru waan da'oo godhatee jira. Na laali buleetti eenyutti maqaa kee? Galaane. Sammuutti hin deebitaa. Sammuuttis deebi'i ishii. Sii galeedhaa? Araarri siif haa ta'u. Of qabuu bari ishii. Muna fayyisu Yesuus dhuma. Yaa Yesuus gailafaan. Raawwadhee isa dhumaa bisa barabaraa maqaan hojjedhuuf maqaa Yesuusiin sii keera. Galataaf deebi'i. To'annoo Yesuus jala galerraa qabi dhiiga Yesuusii. Hin fayyitti mucaan keessan nama nagaatti deebiti garuu qabaa mucaa keessanii tolchaa. Ishii dhaqaa. Yesus gailafaan ta'e fura paantii irratti hojjetante yaa isa namaa keessa afura paantii irratti hojjetante baay'ee keessa baay'ee isa namaa baay'ee afura paantii irratti baay'ee isa namaa keessa yaa isa namaa as qabaar akka mirgaa sirra taa'ee kan singaate irraa sii keera baay'ee isa namaa keessa qarane caala keessa isa namaa keessa caala keessa qarane. Ambrao. Maal gootan? Maal gootan igoricha? Maaxani ishee qabtani. Ishi. Niitii keessani. Wajjin jiraattu. Wajjin jiraattu. Kaasilaaf. Abidda samiirraa. Maal gochuudhaafi? Ajjeesuudhaaf. Yeroo gabaabaa keessatti. Wajjin jiraattu akka dhiiraatti. Wajjin jiraattu akka dhiiraatti. Dhiiga ishee dhangalaaftu. Bari gashee. Tuuxaa turre ko. Maal gokaa turtan? Tuuxaa turre dhiiga ishii xuunnaa. Ammamiif? Akka ishee fira ishii warri hin galle goonnaa. Ichi. Warri ishiillee qabamanii jiru. Warri ishiillee qabdee. Namni dhibamee jiru jira isaanii keessa. Eenyuun qabde? Eenyuun qabdee hin jedhe? Eenyuun qabde maatii ishee keessan bira? Haadha buddeenaa ishee. Qabdeetta. Maal gochuuf haadha buddeenaa immoo? Haadha buddeena maal gochuudha? Hin ajjeefna nu sagadaa turte. Ishi. Nu sagadaa turte. Waggaa meeqa qabuun keessan? Afuura kana boqonnaan kennina bayyeessuun jedhaa waraanaa yaati. Waggaa meeqaaf qaba turte? Waggaa meeqaaf? Waggaa 15. Amma kana nama wajjin jiraatti. Amma gadhiisa moo gadhiistu? Banije. Banije jedhe.
Banijan. Nalalas. Sagalee gudan abbaa manaa fuuraa kun iyyi beekessa sadii. Si asadi iyyi dhukkuba keessa. Lama faqaraane. Iyyi. Baay. Galateeffachuu kan danda'u Waaqayyoo Yesuusiin. Amantiin kee akka baatirii moobaayilii. Loo jechaa kan jiru si guuteera qabe. Si guuteera dhiiga Yesuus. Sagalee gabaatiin haareeffamuun naa ta'eera gadhaayyaa. Haareeffamuun naa ta'eera gadhaayyaa. Aangoo biraa qabaannee miti amma waldaa kana keessatti aangoo kana iyyee makawwatu baatu. Cagadaa oolla waan ta'eedhaafidha. As qabe harka kee mirgaa. Gaafati gilbeeffattu mataa jawweera si dhaabee dhiigaa lichaan. Mataa bofa ollaa kee. Mataa xibaartuu ollaa keerra. Jilba kee dhaabeera. Irra dhaabatta irraa qabdee dhiigaa lichaan. Maal keetta boleessa? Boleetti kiyyeedha. Haadha keetti? Hangafa kee maquutisuu keeti? Hangafa kiyyeedha. Hangafa kiyyeedha. Hangafa keeti. Nalaal eewu maqaan? Masaayin jedhama. Masaay. Amiin. Baga gammadde. Amiin. Ji'a meeqaaf si dhangala'e dhiigni kee? Ji'a 8. Ji'a 8 guutuu. Si dhangala'a. Baay'ee si dhangala'a. Baay'ee dhangala'a. Baay'ee si qaaqisan ture. Guyyaatti moodesiin meeqa illee nan ga'u. Guyyaatti moodesiin meeqa sin ga'u? Nan ga'u. Moodesiin meeqa fayyadamta guyyaatti sodaatiin? Guyyaatti moodesii 3 nan fayyadama. 3. Isa shittaa qaba nama bira taa'uu hin danda'u. Shittaa qaba sayyuu. Har'a gaa Yesuus inni kan waggaa 12 dubartittii irraa qaxii kute qaxii sirraa kuteera. Ameen. Kan si waan immoo waraanameera. Ameen. Irra dhaabatta kana booddee. Ameen. Hafuura dibataaf humna fayyinaa gara keetti. Abboomeera dhiiga olichaan. Galateeffadhaa.